Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad waliin marii qabnaa. Mariin keenya sagaa dhimmoota haala yeroo akkasumas adeemsa siyaasa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa mul'atuu fi fuuldurattis mudachuudhaaf mala jedhaman qabxiilee garaagaraa kaasnee irratti kan mari'annu ta'a. Jawaar gara marii keenyaatti ce'uudhaan dura marii keenya kanaaf fayyamamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomin siin jedha. Galatoomis. Egaa isinis haga xumuraa marii keenyaatti akkaan waliin taatan gamanumaan isin afeerraa Naasir Obboo fi akkasumas Yoomis Gonfaa gamogummaa kaameraatiin qophii keenya gulaaluun ammoo Dajanee Guutamaan waliin tura. Anis yoon Ingidaasin waliin tura turtiin keessan waliin haa ta'u. Egaa Jawaar tibbanaa akkuma yaadatamu dhimmoota ijoo torban kana keessa deemaa turan keessaa badhaafamuun ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed isa tokko ture. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii addunyaa kan gama nagaatiin kennamu kan bara kana injifatanii jiru. Kanumaan wal qabatees immoo hiriira deeggarsaa hanga ba'uutti Oromiyaa keessatti miirri garaagaraan mul'ataa tureera. Oromiyaa irras immoo darbee biyyootiin addunyaa bifa garaagaraatiin baga gammaddee jechaa turaniiru ministeera muummee Abiy Ahmediin. Mee yeroo kanatti badhaafamuun nama kanaa hiikni qabu maali? Miirri gama keetiin jiru maal fakkaataa waan jiru raagaan? Dura obboleessi keenya kun hojii waggoota darbe kana keessatti hojjeteef badhaasa kana argachuun akka Oromootti nama boonsa. Malaanis yaada jedhuun qaba. Maaliif keessattuu yeroo saffisa guddaadhaan dhimma Eertiraa wajjin jiru fixuun san qofa osoo hin ta'in dhimma Somaaliyaa tasgabbeessuu irratti imaammata mootummaan Itoophiyaa Somaaliyaa irratti qabaachaa ture kan qoqqooduu san hambisuudhaan Somaaliyaa keessatti amma tokko tasgabbiin akka dhufu gochuun dhimma Sudaan irrattis warraaqsisuun gara walitti bu'uutti akka hin deemne dhiibbaan godhe dhimma Sudaan kibbaat irratti illee wanni hojjete guddaa dhugatti muummichi ministeeraa erga dhufee hojii gaarii hojjete keessa naannoo irratti regional diplomaasii waan gaariidha kan hojjete kana warri badhaasa Noobeelii waan kana hubatanii beekamtii kennuun waan gaarii waan nu boonse waan nu gammachiise waan sirriitillee jedheetiin yaada. Akka sanboota reaakshiniin bifa adda addaatiin godhamaa ture hedduu jira. Of course uummanni baay'een gammachuudha qaba. Biyyoonni alaatis gammachuudha qabani. Biyya keessatti kaafte dhimma hiriiraa sun waan baay'ee irraa baratamuu danda'a. Tokkoffaa hiriirri sun irra jireessatti Oromiyaa naannoo Somaalee fi Beenishaangul keessatti kan godhame. Naannoo Libraa keessatti maa godhamu dide. Muummicha ministeeraafis nuufis ergaa guddaa dabarsa. San qofa osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee akkaataa eeggamee ni miti namni kan ba'e. Maaliif kan jedhu ODP nuuf gaafachuu danda'uudha qaba. Ergaan uummata Oromoo ODPdhaaf qabu baay'ee fanatti fakkaata. Laalaa asin turre biyya biraa taa'eetiin laalaa ture. Ni kan riid ergaa cimaa dabarse uummanni. Tokkoffaa gammachuu ilma isaanii gadi ba'anii mul'isanii jiran. Garuu akkaataa itti haamame irratti akkaataa itti gurmaa'e irratti komii akka qaban waliigala haala deemu irratti komii akka qaban immoo turnout kan jennu yookiin immoo hirmaannaan gadi xiqqaachuun sun ergaa dabarsuu qaba. Kana namni hubachuu danda'uu qaba. Naannoo biraatti garuu badhaasa kana qofaaf osoo hin ta'in biqiltuu dhaabuu irrattis gara parsantii 75 akkas kan dhaabe Oromiyaadha. Naannoon yeroo baay'ee muummicha ministeeraatis paartiin isaaniitis gammachiisuudhaaf baay'ee xaaran. Naannoon Amaaraa biqiltuu dhaabuu irratti illee hirmaannaa gadaanaa qabaachaa turan. Asirratti immoo hiriira homaatuun goone immoo hiriira irratti baasuudhaaf yaaliin godhamaa ture jechuudha. Kanaaf wantoonni dubbifamu baay'ee jira. Regionally wanti hubachuu qabnu jira. Gama Eertiraatii amma nana ergetti ergaa bagasiin gahee kana officially hin goone biyyi hundi yeroo godhutti maaliif kan jedhu of eeggannoon laaluu barbaachisa. Yeroo tokko waan gaarii gootee badhaafni yookiin beekamtii waan sadiif kennu waan gootisan si jalaa balleessuu danda'a. Yeroo baay'ee badhaasni Noobeelii kuni keessattuu dhimma araaraa irratti yeroo kennamu qaamota lachuufu kennama. Odoo qaamni lachuun walqixa gumaata godhuu baatte qaama lachuufu godhama. Fakkeenyaaf Afrikaa kibbaatti Maandeellaa fi Diklaarkiif kenname, Israa'elitti Yaasir Arafaatii fi Isaaq Raabiniif kenname sawa jira wanni akkas kennamuuf.
keessattuu waraarri Eertiraa wajjin godhame gara tokkoon miti gara lachuunu osoon warra noobilii ta'ee jiraadhe Abiyyi fi Isaayyaas fuulduratti kennuun gaarii ture nageenya san cimsuudhaaf. Kun amma tokko gara saniif muuftuuf shakkii keessattuu warri lixaati warri Eertiraa kun komii guddaa walirraa qabaniif wal shakkii guddaa waan qabaniif shakkii wayii uumee gara rakkootti akka nuun galchine shakkii sodaan qaba. Kanarratti hojiin dippiloomaasii cimaan hojjetamee rakkoon garasitti akka hin deemne maaliif lolli haa dhaabbattu yeroodhaaf qabbanti haa dhufu malee hagammaatti araarri Itoophiyaa fi Eertiraa lafa hin qabanne sabatiinsa hin arganne. Kanaafuu badhaasni kun akka nuun hin goone keessattuu shakkii Isaayyaas warra lixaa irraa qaburraa kaane of eeggannoo gochuudha. Waliigalteeleen baay'een inni hin taane jechuudha. Keessatti ergaan isaa maali kan jedhu baruuleen hedduun barreeffamaa jiran New York Times irratti illee arra jira. Badhaasa Noobilii Kooreen Noobilii akkuma jedhetti waan hagammaa hojjetameef beekamtii kennuudhaan gara fuulduraa daran akka hojjetan ciccimsuudhaaf jajjabeessuudhaaf kan kennine jedhani. Kana jechuun waan hagammaa badhaasa kanaan gammaduu qofa osoo hin ta'in itti gaafatamummaa sanii wajjin dhufu sirriitti hubachuu barbaachisa. Muummichi ministeeraas ta'ee hooggansi Oromoo walii galatti waan kana sirriitti hubachuu danda'uu qaba. Maaliif amma sadarkaa addunyaatti ol ba'ee jira jechuudha. Baatirii baay'eetu itti ifuudhaaf ta'a. Kanaaf qabiinsa mirga namoomaati irratti keessattuu filannoo itti aanu irratti of eeggannoo guddaa godhuu barbaachisa. Amma akka tiishartii adiiti Abiyyi. Tiishartii adii waraqaa adii baatirii itti ife. Dogongora xiqqaan lakki malee ol guddateet mul'achuudhaaf ta'a jechuudha. Iskruutinii kan jennuun guddaatu dhufa miidiyaalee addunyaatirraa dhaabbilee addunyaatirraa. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaadha, dirqama guddaadha. Hireen dogongora hojjechuudhaaf jiru baay'ee xiqqaadha amma. Akka durii sanitti nam callisee irra dabruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kanagaa sirriitti hubatee akka hojjetu ani abdiin qaba. Nus warri kunis gargaaruu qabna. Ergaa hawaasni addunyaa dabarsuu yaale sanis Noobiliin calliseetuma kan kennamu. Achi keessatti kilirri lafa kaayanii jiran. Rakkoolee keessa mudachaa jirullee jajjabeessuudhaaf kan jedhu san hojjechuu. Lammaffaa ergaa biyya keessatti inni dabarsee fi akkaataa gareen adda addaatti inni godhes laalanii eenyu wajjin yoo ejjanne nu baasa kan jedhus sirriitti xiinxalanii yoo deeman hiree gaarii natti fakkaata. Waliigalatti injifannoo gaariidha muummichi ministeeraaf. Hoogganaa keenya akka hoogganaa keenyatti immoo injifannoon isaa injifannoo nu hundaati. Gammachuu irraa qabna. Gammachuu san garuu gorsaa fi hamma tokko gorsaa fi akeekkichisa wajjin kennuun immoo barbaachisaadha maaliif akka of hin daganneef. Egaa Ministeerri Muummee Abiy Ahmed Battalaa waan kana injifachuun dhaga'ame irraa eegalee akkuma as kaastee Ministeerri Muummee uummanni biyya kanaa keessumaa Oromoon miira gammachuu qabu ibsataa tureera. Mee badhaafamuun nama kana egaa keessumaa bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufe haala biyya keessatti ta'aa jiru immoo ni ilaalla. Kan Oromiyaadhuma keessatti gama lixaatiinis gama kibbaatiinis ta'uu beekna. Kan naannoo Amaaraa gara uummata Qimaant gara uummata Walloo gara Agaa'oo akkasumas gara Gumuzittis ta'aa jirus ni hubanna yeroo garaagaraatti. Kanaan wal bira qabamee yoo ilaalamu ergaa maalii dabarsame waan kun adeemsa nagaa biyya keessaatiif kan biyya alaa irratti milkiin jiraachuu danda'a. Kan biyya keessaa keessatti garuu raafamatu mul'ata. Kanaan wal qabatee ergaan inni qabu. Badhaasichi hojii ji'a jahan takka waggaa duraa godhame irratti kan kenname. Carefully barreeffama sana yoo ilaalte shakkii fi mamii akka qaban lafa kaayanii jiranii amma booda immoo dhimmoota san sirriitti hordofu. Qabiinsa mirga namoomaa naannolee hunda keessa jiru amma duraa caalaa hordofu. By the way dhaabbileen mirga namoomaa hanga ammaatti waan baay'ee osoo argan irra darbaa jiran. Ce'umsa keessa jira, riifoormii keessa jirama, caasaa duriin rakkoo uuma waan jedhuuf irra dabru amma booda garuu miidiyaa dhimma baay'ee hawwata maaliif namni kun hoogganaan kun sadarkaa addunyaatti waan ol ba'eef iskruutiniin isaa madaalli irra kan madaala guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf waan Oromiyaa keessa jirus waan naannoo Amaaraas jirus waan biraa miidiyaaleenis jaarmaaleen mirga namoomaallee baay'ee xiyyeeffannoodhaan hordofu. Fakkeenya tokkoon sii kenna. Hiriiruma amma Iskindar Faan asitti yaaman sun dhoowwamuun hoggasuma Aljaziiraa irra ba'e dhimmichi. Miidiyaa atirakshinii qaba. Miidiyaa keessa waan jirtuuf hin hubatta. Kanaaf miidiyaaleen amma booda raaftaa cimaati kan deemanii mirgoonni namoomallee hin deeman. Kanaaf ana akka kiyyatti call to action jedhanii isaan hojii dabalataatiif jajjabeessuudhaaf badhaasa kennameedha. Dhimma Oromiyaa furuu qaban. Dhimmi Oromiyaa lixaa keessa jiru, Oromiyaa kibbaa keessa jiru qaaniidha. Abii qofaaf osoo hin ta'in hundaaf hooggan hundaaf. Hooggansi hundi kana furuun dirqama.
adda durummaan immoo inni dhiibbaa guddaa xoomerra jira jechuudha. Nama mana ofii sirreessatu nama mana ofii nagaa godhetu ollaaf wajjin nagaa uummata. Haga feeti ollaan nageenyi ollaa biyyoota keenya nageenya biyya keenyaa Itoophiyaa irratti hundaa'a. Nageenyi Itoophiyaa immoo nageenya jaalala tokkummaa Oromiyaa keessa irratti hundaa'a jechuudha. It's not that all around. Wanta gurbachuun barbaada. Dongora tokko akka hojjenneen hubachiisuu barbaada. Muummichi ministeeraas deeggartoonni isaatis. Dongora Haayila Sillaasee fi Mallas hojjetan. External legitimacy barbaadaaf internal decay keessaa itti seenamu jira. Haayila Sillaaseen keessattuu erga Xaaliyaanii dhiyeessee deebi'ee booddee keessattuu bara 1950 booda maqaan isaa baay'ee ol ka'e. Baay'ee leellifame. Baay'ee waan leellifameef yeroo isaa guddaa leelluu takkaahuu kabajaaf beekamtii biyya alaa san daran dabaluu irratti fuulleffate jechuudha. Ka biyya alaa san baay'ee aduma dabalaa jiruun kan biyya keessaatiif dantaa kennuu dhabuurra warraaqsa ofitti fide jechuudha. Amaluma biyya kanatti yeroo baay'ee Mallasaan bara 1991 irraa hamma 2003 tti dhimma keessoo irratti baay'ee fuulleffate waan biyya alaa irratti hedduu hajaan qabu ture. Beekamtii argannaan profeesoroonni gurguddoon namoonni beekamoon faarsuu eegallaan dhimma biyya keessaa dhiisee hojiin hojjetu hundaa warra biyya alaa gammachiisu warra biyya alaa hawwachuu irratti fuulleffata. External legitimacy takkaa'uu beekamtuu fudhatama biyya alaa biyyoota addunyaa irratti yeroo isaatii fi hojii isaa fuulleffachuun kan biyya keessaa akka jalaa bubu akka jalaa harca'u godhe jechuudha. Kanaaf Mallasaanis gudii kan ta'e yookiin immoo paartiin isarraa hafe kan salphate kan kufe dhimma keessoo irratti fuulleffachuu irra dhimma alaa irratti fuulleffachuu. Haayila Sillaaseenis keessattuu Haayila Sillaaseen biyya alaa irratti beekamtiin biyya alaa kun nama shawwata nama hawwata. Biyya alaati aduma si faarsan biyya alaa irratti fuulleffattaa rakkoo biyya alaa kana immoo yookiin immoo fudhatama dhabuinsa rakkoo komii fincila biyya keessaa kana immoo beekamtii biyya alaa saniin agaa guudhaaf yaalii ati gootu rakkoo uumee siklikal bifa geengoo ta'e keessi galcha. Kanarra Abiyyi hedduu of eeguu qaba. Ultimately wanni hubachuu qabu geengoon alaa gara keessaa osoo hin ta'in keessaa gara alaa deemuu danda'u qabdi. Nageenyis kan keessaa murteessaadha. Nageenyi keessaa misooma keessaa tokkummaa keessaa cimsuu Oromiyaa irraa dabaltee Itoophiyaatti deemaa gaanfa Afrikaatti sanboora gara addunyaatti. Akkasii hin deemin outer irraa geengoo alaati irraa gara keessaa eegala yoo jette gaafata gara keessaa dhuftutti keessi waan shamuuf keessaan kufnaan rakkoo keessa seente jechuudha. Kanaaf I think of eeggannoo godhanii akka deeman gorsuun barbaada. Tolaga dhimmoonni kaasnus xiqqoo bal'achuu waan danda'aniif gara gaaffii koo isa itti aanuttanii jira. Gama birootiin tibbanaa keessumaa ODP irratti gumgummiin yookaan qeeqni kallattii garaagaraatiin dhagahamuu irratti kan argamu keessumaa sabboontota of keessaa dhiiba dhaabni kun jechuudhaan yeroo garaagaraatti qeeqni dhagahamaa tureera. Irriphaa hin ka'aa qeeqni kun garuu kan yeroo dheeraa lakkoofsis ta'uun ni hubatama. Keessumaa battalaa adde Xaayibaa Hassanii fi pirezidaant Lammaa Magarsaan aangoo Oromiyaa bulchuu irraa dhiibaman irraa eegalee qeeqni kun hin dhaabbanne. Amma immoo kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa aangoo irraa kaafameera yaada jedhuun qeeqni kun bal'inaan dhagahamuu irratti argama. Mee keessumaa yeroo kanatti Taakkalaa Uumaa dhugaadhumaan aangoo irraa kaafameera yoo ta'e gama mootummaatiin ifaan ifatti ba'anii wanti ibsan hin jiru. Akkamiin ilaalama sabboonummaa ofirraa dhiibuuf adeemsi deemamaa jedhamuun qeeqni ka'u kun akkamiin ilaaltati? Komiin kun jira namoonni uummata keessatti sabboonummaan isaa taatu hojiidhaan fudhatama qaban yeroo kaafaman maaliif namoonni uummanni hin jaalanne kan uummata ajjeesaa turan uummata saamaa turan ammallee uummata miidhaa jiran odoo uummanni komatu achumarra yeroo ta'an aangoon yeroo dabalamuuf namoonni dhageettii qaban uummata biratti fudhatama qaban akka Lammaa Magarsaa Xaayibaan fa'aan Taakkalaan isaa dabalatee yeroo ka'an kana shakkiin ni jira. Shakkii kanas I think ofirraa ilaaluu qaban natti fakkaata. Walitti waggaa daddabalame shakkiin kun dhugeeffamaa deema. Credibility paartii sanii miidhaa deemaa jechuudha. Dhimma Taakkalaatiin wal qabatee I think kan sababni ittiin ka'u tokkoffaa jaalalaaf inni horate Oromoo keessatti qofa hin ta'in magaalattii keessattis. Lammaffaa immoo dhimma Finfinneetiin wal qabata. Dhimma Finfinnee dhimma baay'ee sensitive Oromoo biratti baay'ee guddaa waan ta'eef jijjiiramni godhamu kamuyyuu shakkii guddaa uumaa jechuudha. Kan biraa hojiidhaanis yoo taate amma dura isaa akka dubbannetti
I think harka baquu baay'as namni magaalattii tana lubbuu itti horee haga tokko bulchiinsa magaalaa kanaa sosochoosee magaalattii kana sochii fide Taakkalaadha. Yeroo kanatti maaliif kaasuun akka barbaachise kan jedhu nama hedduu ajaa'ibsiisee jira. Of course komiin humnoota tokko tokkorraa itti ka'u jiraachuu danda'a. Garuu komii sanii jedhamee yoo kan kaafamu keessattuu filannoon ji'a 8 yeroo hafee jiru kana keessatti kaasuun sababni isaa uummataaf hin ibsamne, uummataaf hin liqimsamneef kana laalu. Lammaffaa akka isaa adde Adaanechi kan fiduudhaaf deemanii dubartii baay'ee cimtuu, hooggantuu cimtuu Oromooti. Kantiibaa Adaamaa yeroo turtetti hojii guddaa nama hojjetaa ture. Amma immoo egaa galii warra turtetti hojii ajaa'ibsaa hojjechaa kan turte. Bakka hojii guddaa itti hojjetan odoo turte jijjiirama riifoormii jijjiiramaa san hidda lafa qabsiiftee wayyu achi buqqaasanii as fidurra ji'a 8tti immoo inni asii hojjettus baay'een jiru. Taakkalaanis waan Finfinnee irratti eegale kana itti fufsiisuun Adaanechis biiroo galiiwwan ministeera galiiwwan irratti turtee waan san lafa qabsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Waan mallasaan biyya kanatti aadeesse tokkotu baay'ee hidda lafa qabataa deemaa jira beektaa. Kunis nama waa hojjete daddafanii buqqaasan. Daayirektara mana barnootaa osoo nafi waggaa 2 turu. Namni piroojeektii eegale san odoo hojiin hin geessin keessattuu yoo waan gaarii hojjetaa jiraate irraa buqqisaa deemuun continuity institutional memory waan jedhan kana itti fufsiisuu irratti rakkoo uumaa jira jechuudha. Kanaaf ani qeeqni fedhellee kan ka'u taate keessattuu adde Adaanechi irraa kaasuun galiiwwan irraa kaasuun dogongora guddaa natti fakkaata. Taakkala sasirraa kaasuun ammatti kakaasuun akkasuma baay'ee barbaachisaa ta'ee natti hin mul'atu. Inumaatu ani kan yaadaa ture probably Shimallis gara pirezidantii guutuutti godhanii wanni namaan gale baay'ee jira. Fakkeenyaaf Shimallis miseensa caffee ta'e osoo jiru itti aanumaadhaan muuduun kun galaaltu uummata keessatti shakkii uumaa deema. Kanaaf komiin jiru kunis bifa kanaan ka'a paartichi walgahii irra jira. Walgahii kanarrattis mari'atanii waan kanaan sirreessu akka kiyyatti Taakkalas itti fufisanii Adaanechis yoo itti fufsiisan gaariidha. Amma Adaanechis dhuftee Finfinnee magaalaa kompleksitiin baay'ee keessa jiru. Ji'a 3 at least bulchiinsa magaalaa kan sirriitti barattee lafa qabsiisutti yeroo itti fixata. Taakkalanis achi ministeera biraas dhaqee wanni baay'ee rakkisa. Kanaaf sanirraa keessattuu jarri lamaan kun wanni si ajaa'ibsiisu mootummaa kana keessa warri waa buuse jettu Adaanechiif Taakkaladha. Wal jala dabarsuun maaliif akka ta'e akkuma uummataa gaafii anaafis gaafiidha. Gama kan biraatiin Finfinnee irratti koree hojii raawwachiiftuu magaalaa Finfinnee kana keessatti olaantummaan ADP yookaan Amaaraa Dimokiraatik Paartii akka jiraatuuf hojiin hojjetamaa jira jedhama. Koree hojii raawwachiiftuu nama 5 manni marichaa of keessaa qabu keessaa ADP'n bakka buutota 2 akka qabaatu warri kaan tokko akka qabaataniif murtoon darbes jira jedhama. Waan kana quba qabdaa yoo ta'e adeemsinni dhiibbaan inni qabsoo uummanni Oromoo Finfinnee irratti taasisaa jiru irratti qabaatu maal ta'a? Dhiibbaa guddaa qabaata maaliif sagalee wayyaabaa qabaata. Jechuun dhugaa miti sooshaal miidiyaa irratti argee hagamma waan konfirm ta'e irratti fakkaatu. Haa taatu garuu keessattuu bakka bu'ummaa irratti kantiibaa qofarra dararra'uun gahaa miti. Qobeetutti biyya kanatti koree qindeessituu jedhama warri kuni. Warri koree qindeessituu paartii jedhamu kun almost warra kaabinee keessa jiru ol aangoo qabu. Kanaaf achi keessatti bakka bu'ummaa cimaa qabaachuun dantaa ODP'tiifis kan Oromootiifis barbaachisaadha. Kanarratti I think of eeggannaadhaan deemuu qaban yaada jedhuun qaba. Dhimma Finfinnee simply akka dhimma bulchiinsaatitti fakkeenyaaf akka koree qindeessituu godinaatitti akkasitti gadi buufnee ilaaluu hin qabnu. Dhimma diinagdeedhaan siyaasadhaan wal qabatu. Gara fuuldura ammoo wal dura dhaabbannaa cimaatu dhimma kanarratti dhufaa jira. Warri kun baay'ee of gurmeessaa jiru, baay'ee socho'aa jiru. Rafaan jiranii gama kanaan warri ODP's waca dhaggeeffatanii dogongora hojjechuu irraa odoo of qusatanii ofis sabas cimsaa yoo deeman bifatanii yoo deeman gaarii wanni gaggaariin hojjetamaa jiru ni jira. Haa taatu garuu kanarrattis dogongora akkan hojjenne. Tole gara Sachaanutti ceenaa ganama kana waan bal'aa tokko nutti gadhiiftee turte gama miidiyaalee hawaasaatiin baqsuumoo diimokiraatessuu mata duree jedhuun barruu dheeraa tokko gadi lakkiftee turte. Egaa Adaawayn diigamee paartiin dhaabolee Adaawaaf dhaabolee deeggartoota walitti baqsuun hundaa'u tokko dhugoomuuf jira yaadni jedhu erga dhaga'amuu eegalee bubbulee jira.
Inuma paartiin kun maqaa Itoophiyaa Biltsiginnaa paartii jedhamu akka qabaatus odeeffannoowwan yeroo garaagaraatti ba'anii ni mul'isu. Dhaaboleedhuma Addawaawayii bu'uureessan kanneen akka TPLF biraas immoo yeroo ammaa adeemsa kanaan wal qabatee miirri garaagaraa mul'achuu irratti kan argamu. Mee dhimma dhaabolee Addawaawayii walitti baqsuuf deemamaa jira jedhamu kana hagamee quba qabdaa? Paartiin walitti baquun paartiin qeenxeen hundaa'u kunoo bifa maalii qabaachuu danda'a jettee yaadda? Waan kana dhugaadhaa dhagayaa turre yeroo dheeraadhaa fi kan mirkanaa'e yeroo workshooppiin tokko ture kitaaba muummicha ministeeraa barreesse irratti dhimma madammarii irratti bishooftutti anis hirmaadheen ture. Gola biisan irratti muummicha ministeeraa dhufanii turanii achirratti paartiin kun akka dhaabatu beeksisanii jiran jechuudha. Kanaaf paartiin Ethiopian Prosperity Party jedhamu kun Biltsiginnaa paartii jedhamu kun akka dhaabatu dubbatanii jiranii san dura lafa jala waan qabnu ifa ta'ee jira irratti hojjetaa jiranii leenjilee adda addaas hojjetaat kan jiran kun mirkana barruu kana eegan barreessa gara ji'a darbeera maxxansu kan jedhu irratti osoo hin jirruun boodarramee ummannis miseensi isaanii hogganoonni isaanii yaadicha irratti marii godhaa turre yeroo adda addaatti miseensi isaaniitis ummanni bal'aanis dhimma kana irratti waan hubatuuf maaliif dhimma guddaa konsekwensi guddaa qabu waan ta'eef paartiin ODP akkasumas paartiin EPRDF ce'umsa kana ceesisuudhaaf kan dirqama itti kenname waan ta'eef akka paartii biraatti ilaaluu hin dandeenyu jijjiiramni isaan keessaa fi isaan jidduutti godhamu ce'umsa kanaaf dhiibbaa qabaata. Ce'umsa kanammoo isaanummaan akka hoogganan warra yaada dhiyeessee uummata birattis yaada kana dhiyeessaa ture yeroo qabsoo sanitti keessaa waan hin ta'eef itti gaafatamummaan dhagahama akka dhuunfaattis. Kanaaf waan kana dogongora waan natti fakkaateefin maxxansuudhaaf murteesse. Adwaawiin rakkoo akka qabu yaadee rakkoo akka qabu namuu beeka irratti qabsaa turre. Rakkoo bu'uuraa sadii kan qabu. Rakkoon bu'uuraa sadii qabu tokkoffaa olaantummaan garee TPLF ijaaramu keessa jiraachuu isaati. Lammaffaan hojmaata abbaa irree qabaachuu isaati. Sadaffaan paartilee naannolee shan bulchan naannoo Somaalee, Beenishaangul, Hararii, Gaambeellaa insoon warra bulchan kana of keessatti hammachuu dhabuu isaati. Rakkoo sadii fandaamentaali rakkoo sadii qaba jechuudha. Adwaawiin of jijjiiramuun rifoormii godhuun dirqama sirriidhas. Jijjiirama sanarratti garuu waan sadii kana sirreessuu irratti kan fuulleffachuu qabu. Akkanaan ilaaletti yaadni amma dhufaa jiru kun paartii EPP jedhamu kanaan bakka buusuudhaaf deemuun rakkoolee san daran wal xaxaa godha malee furmaata furaa jedhee hin yaadu. Barruma san keessatti akka agartetti rakkoon guddaan rakkoo bu'uuraati. EPP maali kan jedhu namni akka hubachuu qabuuf garaagarummaan EPRDF fi EPRP yaada bu'uuraa qaba. Jalqabbii siyaasaa biyya kanaatiin wal qabata. Bara 1960 irraa kaasee. Qabsoon walqixxummaa fi dimokiraasii biyya kanatti waggaa eegalu falmaa lamatti ture. Gareen tokko biyya kana keessatti kan cunqurfamne akka gareetitti, akka gartuutitti, as a group, akka Oromootti, akka Somaaleetti, akka Amaaraatti, akka Tigreetti dha. Kanaaf kana keessaa ba'uudhaaf akka gareetti qabsaa'uu qabna, akka gareetti waan cunqurfamneef, akka gareetti qabsoofnetti, akka gareetti bilisa baana kan jedhu yaada tokko ture. Yaadni lammataa lakkii biyya kanatti cunqursaan sabaa akka osoo hin ta'in namni namootaan mirga namooma dhuunfatitu kan sarbame. Kanaaf namoonni gurmaa'anii akka waliigalatti, akka lammiileetti gurmaa'anii jijjiirama fidanii akka lammiileetti bilisa ba'uu qabu kan jedhu ture jechuudha. Bara 1960 keessa warri akka adda bilisummaa Oromoo yaada kana yaada akka sabaatti gurmaa'ee sabaan bilisa baanee qabatanii deeman icaatfaa kanneen biroos dabalatee warri akka EPRP immoo lakkii kan yoo turees cunqursaa gitaa kilaas malee kan saba waan hin turiniif akka dhuunfatetti deemuu qabna akka sabaatti gurmaa'uun hin barbaachisu yaada jedhuuni. Yaaduma haaraa santu dhufe jechuudha. Qirrijjitii yoo kadhottaate akka dhuunfatetti kan deemuu qabnu malee akka gareetitti miti kan jedhu dursallee kan kennamuu qabu mirga dhuunfaati malee mirga walootii miti yaada jedhu qaba. EPP illeen afaaninaa jedhama malee organizational principlein isaa akka dhuunfateeti jechuudha. Fakkeenya tokkoon sii kenne yaada keessatti baruu san keessatti kaa'eera namoonni Oromoo ta'an, namoonni Tigree ta'an, Amaara ta'an dura
akka dhaaba naannoo isaaniitti gurmaa'u. Gammadaan qajeelaa fi jiraatan gurmaa'anit OPDO yookiin immoo ODP turanii. San booda ODP tu miseensa EPRDF-ti. Warri Tigrootas warri Amaaraas akkasii. Dantaa namoota dhuunfaa Oromoo kana dura akka Oromootti gurmaa'anitti EPRDF keessatti dantaa walooti kan geessifamu jechuudha. Jiraataan EPRDF keessa jiru mataa ofii osoo gadi hin bu'in osoo hin ta'in saba isaatiif dhaaba isaa bakka bu'aa jechuudha. EPP keessatti akkasii namoota dhuunfatitu miseensa ta'a jechuudha. Kanaaf kuni bakka hedduutti qoodatan laale akka Oromootti nu fayyadamu nu fayyadu. ODP akka dhaabaatti ni fayyadamu nu fayyadu. EPRDF jijjiirama barbaachisaa san EPRDF fidamuu gaagama keessa geessa. Akka biyyaatti yoo dhimma nageenyaa fi ce'umsa kan bakkaan ga'u irratti hin fayyadamu hoggaa jennu sadarkaa afraniinu moodeeliin amma hordofamaa jiru kuni faayidaa isaatirra miidhaa qaba kan jedhu kan inni barreesse jechuudha. Mee keessumaa fayyadamummaa uummata keenyaatiin wal qabatee adeemsi haaraan kun madda marii yookaan walitti baquu kana bu'uura godhate paartiin qeenxeen hundaa'u kuni rakkoon inni uummata Oromoo irratti dhaqqabsiisuu danda'u Oromoo irras darbee sabab sablammoota biyyatti sirna federaalizimii hordofan yookaan sanaaf dursa kennan federaalizimii sabdaneessa bu'uura godhateef dursa kennan irratti rakkoon inni hordofsiisuu danda'u maalidha jettee yaadda? Madda marii fi kun xiqqoo adda adda. Madda mariin kitaaba yaada uumaa miti suni anni kitaaba madda marii keessa jiru sirriitti hin barreessine qeeqas yaada isaas walgahii irratti sama tokko kaasee kan barreeffamaanis qopheessee jira book review jaraaf hin kennama. Kuni marjariidha paartii walitti baqsuudha. Kan ani qeeqee amma barruu kana keessatti paartii walitti baqsuudha. Paartii walitti baqsuun uummata keenyaaf miidhamoo faayidaa qaba jennee olaalle uummanni keenya wanni inni himatuu fi wanni inni irratti qabsaa ture sirni mootummaa Itoophiyaa akka Oromootti nu saame akka Oromoon nu cunqursee eenyummaa keenya nu sarbe. Kanaaf akka Oromootti sochoonee qabsoofnee bilisa baaneedheet kan socho'e. Hanga ammaatis kan gahe jijjiirama hamma dhufte kanas kan fide akka Oromootitti akka walootitti collectively socho'eeti. Waloodhaan socho'uu kan dhiisuu danda'u kan dhiisuu qabus gaafa gaafii waloo homaa hin qabnu jedhee lafa kaa'ee jechuudha. Amma akka walootti waan argachuu qabnu hunda arganneerra amma booda individually akka dhuunfatitti dandeettii dantaa dhuunfaa deemsisuu qabna sadarkaa jirurra hoo gaheedha jechuudha. Kun hubatamuu danda'uudha qaba. Sadarkaa amma irra jirruun kun duuba si deebisa. Falmaan waloon socho'uu wayyamoo dhuunfaan socho'uu jedhu kun Itoophiyaa keessattis reefus akka haaraan ta'an sitti meera. Garuu addunyaa irrattis akka haaraan ta'in hubachiisuu yaaleen jira. Biyya Ameerikaas biyya Awuroopaas haa ta'u uummanni hiyyeessa ta'e dinagdeedhaan advaanteejii hin qabne. Qaamonni hawaasaa akka dubartootaa kan dhiibbaan irra jiru. Saboonni baqattoonni miidhaa qaban irra jiru kuni gareedhaan gurmaa'uu barbaadu. Gareedhaan gurmaa'utu isaan baasa. Dureessonni tujjaaronni immoo warri aangoo yookiin immoo warri aangoo irra jiru yookiin immoo historically aangoon harka isaanii ture dhuunfaadhaan gurmaa'uu barbaadu. Maaliif? Warri harka qalleeyyii ta'e historically disadvantaged group warri jennuun kuni yoo walitti dabalaman maal jedha quncee walitti dhuftee arba hiitii jedhan sani mammaaksa hiyyeessaati jechuudha. Walitti dhufanii socho'uu barbaadu isaan. Warri garuu fakkeenyaaf dureessa tokko haa fudhannu. Dureessa tokko Oromiyaa keessa yoo fudhanne obbo Kabbadaa jennuun yookiin immoo obbo Qalbeessaa jennuun namoonni biraa immoo hiyyeeyyii jedhan namni dureessaa suni dhuunfaadhaan gurmaa'uu barbaada. Maaliif dhuunfatti qabeenya guddaa waan qabuuf dorgommii namoota dhuunfaa hiyyeeyyii wajjin godhuun hin mo'ata. Hiyyeeyyiin immoo walitti dhufanii isaan dorgomuu barbaadu jechuudha. Warri historically adda miidhameessa. Gara Oromootti hoggaa dhufnu dhugaadhaan amma jijjiirama fuunee hamma tokko taayitaa biyyaa keessatti hirmaachuu eegallee jirra. Garuu dinagdeedhaan yoo fudhanne biyya kana keessa jiraachisaa jirra malee jiraachaa hin jirru. Qabeenyi dinagdeen harka keenya hin jiru. Harka keenya hoggaa harka keenyatti hagaloo osoo hin ta'in qooda nuun malu argachaa hin jirru. Bulchiinsuma sirna federaalaa keessatti yoo kan dhufu taate Oromoon parsantii 17 hin ga'u. Historically seenaa keessatti disadvantage taane built-in advantage gareen warri biraa waan qabuuf nuti waloon socho'uun barbaachisaadha. Ammallee bakka waloo diignee dhuunfaadhaan socho'uun sana hin geenye. Gaafilee gurguddaa gaafilee Finfinnee gaafilee abbaa biyyummaa maal dhiisiiti. Walqixxummaan fairness akka dhufuu yoo barbaadu taate akka Oromootitti socho'uun ammas yeroon isaa hin dabarre jechuudha. Ammas nama Oromoo tokko dhuunfaan fudhattee nama biraa yoo kan fudhatu taate historical disparity waan jedhamu
garaagarummaa jira jechuudha. San wal qixxeessuudhaaf akka Oromootti gurmaa'anii deemuun biyyuma tanaa'uu dimokiraateessuudhaaf sirna federaalizimii kanaaf sirna federaalizimii haqa gochuudhaaf akka Oromootti gurmaa'anii deemuun barbaachisaadhaa fi dirqama. Sadarkaa dhuunfaatti bakka san irra hin geenye jechuudha. Kanaaf akka Oromootti yoo kan laalu taate paartiin amma walitti baqee deemu kuni dantaa Oromoo hin awwaala. Hin juqqaala. Dhugaa keenya awwaala malee dhugaa keenya baasuu hin danda'u. Ammas yoo kan taatu taate akka Oromoon akka Oromootti gurmaa'ee warra biraa wajjin asii as tiyya achi as teeti tanannarraa hanqate jedhee wal falmuu fi waliin negoshee gochuudha malee wal keessatti makamnaan amma even opinion duutuun sun IPRDF keessa maqaa Oromootiin jiraachuun bu'aa nu buuseera. Bu'aan nu buuse keessa muummicha ministeeraa uumuudha sitti dhima. Odoo IPRDF walitti baqee jiraate gaafa amma abiifaa dhufan san odoo walitti baqee jiraate opinion akkasitti cimtee nama tokko cinaa hiriirtee deemuu hin dandeessu turte. Maaliif of bakka buuti. Kanaaf eenyu dandeettii qabaafi malee qabaadha malee saba kamtu garee kamtu miidhame kan jedhu dubbatamuu hin danda'u. Maaliif namoonni koree jiddu galeessaa koree hojii raawwachiiftuu IPRDF keessa turan sun saba yookiin naannoo bakka bu'an of qofa bakka bu'an jechuudha. Dandeettii dhuunfaatiin qofa bu'an silaa akka dhaabma paartii haaraa kanatti. Opinion duutuun sun maqaa Oromootiin jiraachuun sun yeroo barbaachisaa ta'e sanitti qabsoo Oromoo gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf hoggansa lammaa jedhatti bu'aa nu buuftee jirti jechuudha. Gara fuulduras yoo kan ta'u taate haqa keenya biyya kana keessatti akka Oromootti argachuudhaaf miidhaa waggaa 150 nurra gahe san waggaa 1.5 irra aanna jechuun santiin kabal. Bakka san gahuudhaaf ammas yoo kan taate akka Oromootti jaarmaa siyaasaa Oromoo qabaachuun miidiyaa Oromoo qabaachuun afooshaa Oromoo qabaachuun barbaachisa manneen amantaa Oromoo qabaachuun saniin deemuun very very important. Maaliif Oromoon akka Oromootti barruu qabsoo kan waggaa karoorsiinu baase keessa transforming the Oromo movement kan jedhu kan hin keessaa raabsee jira. Wantoota sadeen biyya kana keessatti jijjiiramanii qabsoo keenya faala mijeessan jedhee yaade keessa Oromiyaa fi opinion uumamuudha. Oromoon akka Oromootti wal bulchuu fi collective waan ta'e wanni Oromiyaa jedhamtuun jiraachuun wanni opinion jedhamtuun jiraachuun Oromoon mataa even yeroo ergamaa turan yeroo cunqurfamaa turan sanitu mataa wal jala qabachuun gaafa yeroon dhufe dhiibbanii ba'uudhaaf isaan gargaare. Har'as sadarkaa san diignee ati akka hunitti jawaaritti warra kaan wajjin walitti makamnurra hin geenye. Gaafiin keenya dantaan keenya wal qixxummaan hin dhufne. Playing field kan jennuun dirreen dorgommii wal qixxaate namni hundi yeroo takkatti yoo gadhiifte wal qixa wal dorgomuu sadarkaa danda'u competitive advantage hin qabnu. Nu qofa osoo hin ta'in saboonni cunqurfamoon biyya kana competitive advantage san garee tokko yookiin lama qaba. Kanaaf hanga competitive advantage playing field jennuun sun wal qixxaatutti gareedhaan socho'uun akka jaarmaa siyaasaattis akka jaarmaa hawaasaattis akka miidiyaattis akka biizinasittis barbaachisaadha jedhuun qaban. Tole mee adeemsi kun dantaa yookaan fedhii eenyu giddugala kan godhatedha jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma dhaabolee dhumte Adawaa ijaaran keessa bu'uuressitoota kan jedhan kanneen akka TPLF yeroo isaan ifatti ba'anii mormaa jirantu mul'ata. Akkasumas qondaalotuma addichaa keessa jajjaboodha namoonni jedhaman illee harka lafa jalaatiinis ta'u yeroo isaan waan kana dura dhaabbatantu mul'ata. Fedhii eenyu giddugala kan godhatedha jechuu dandeenya adeemsi kun. Akka yaadaatti hubachuudhaaf yaaleen ture. Loojikiin isaa dhugatti naan galle. Fedhii nama tokkootu amma yaan hamiin jiraatu fedhii muummicha ministeeraa bakkaan gahuudhaaf wanni jedhamu jira. Is illogical. Inni akkasitti yaaduu danda'a warri sidee garu akkasitti yaaduu danda'a. Hunda duraa baay'ee muummicha ministeeraatu miidhama. Filannoo irrattis hin miidhama, bulchiinsa irrattis hin miidhama. Dhiibee kan isa fide Oromoon odoo akka Oromootti socho'ee deemuu baate Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'uu hin danda'u ture. Har'as yoo taate Oromiyaan akka Oromiyaatti jiraachuun poolisiin Oromiyaa akka poolisii Oromiyaatti jiraachuun qeerroon Oromiyaa akka qeerrootti jiraachuutu gaafa inni barbaade gaafa cittee gaafa rakkoo har'as kan socho'eef Oromoon akka Oromootti ijaaramee jiraachuu isaati. Including torbaan darbe kana. Dantaa isaatillee dantaa muummicha ministeeratillee inni malee hin fayyadu. Isirritti waan ta'e natti fakkaatu. Dantaa Oromiyaa hin fayyadu, dantaa Oromoo hin fayyadu, dantaa sabaaf sablammoota cunqurfamaa hin fayyadu. Kan as keessatti fayyadamu eliitii Amaaraa waggaa 150 diinagdee walirra kaayate. Caasaa mootummaa jiddu galeessaa dhuunfatee hangammaa keessa jiru jara kanatu fayyadama malee warri biraa fayyadamuu hin danda'u. Keessattuu warri akka Oromoo diinagdee Itoophiyaa keessaa qoonni keenya wanni nuti gumaachinu gara parsantii 60 dhaqa. Wanni nuti irraa arganu parsantii 10 hin ga'u. Okay? Har'as biirokraasii federaalaa keessatti parsantii 17 taanu. Adaan achakuma taate gootee 27 geenyaan u'uu jedhamaa jira jechuudha.
Kanaaf kun walqixxummaan kun akka ta'u playing field amma dhufutti garasitti deemuun disadvantage even warra dursee amma advantage qabu. Warra amma built-in advantage historical advantage warra jennuun kana warra qabuuf ji'a muraasa keessatti completely hijack ta'a. EPP'n by the way EPP fi Zeema jidduu garaagarummaan tokko hin jiru conceptually. Concepti yaadrimee gormaa'insaa irratti garaagarummaa guddaa hin qabu. Namni keenya of gaafachuu danda'uudha qaba. Eliitiin Amaaraa EPRP irraa kaasee qinijjiitiin fidii amma Zeematitti maaliif nam tokkoon gurmaa'uu kan deeggaran? Waa'ee yeroo hunda sani kan deeggaran gartuudhaan sabaan gurmaa'u maaliif kan diidan kan jedhu laalchisuun barbaachisaadha. Kanaaf dantaa eenyutti dugaleessa godhate yoo jette qabatamatti hammanaan siyaasaa beekutti warra na caalaa beeku baay'ee jiraachuu danda'a. Warra na caalaa beeku immoo dubbiseera baay'ee wayi. Dubbiin tun bitaa nagagallaan naaga sirriitti naagaluu dinnaan warra na barsiise. Warra dhimma dimokiraasii irratti dhimma sabummaa irratti silaa hin beekan jedhamu. Yuunivarsiitiin baradhe hunda keessatti yaada kana waliin mari'achiisu. Warra Itoophiyaa sirriitti qoratee yeroo barreeffama barreessu hayyoota biyya keessas kan alaas gaafadheera. Namni tokko yaadni kuni hin deemsisa. Dantaa muummicha ministeeraa, dantaa paartii isaaniitii fi dantaa Oromoo bakkaan gaha jedhu, dantaa sabaaf sablammoota sirna federaalaa biyya kana bakkaan gaha jedhu nagarre. Waan hedduu si gaddisiisu immoo qondaalonni ODP'tis qondaalonni paartiilee garaagaraa amma naannoo kana godhaa jiranis kan waan kana itti amanee sirriidha nu fayyadaa jedhee dubbatu tokko nagarre. Hundumtuu yeroo keessa duubaan hamatamu yeroo duubaan haasawamu cinaan hin mormaa, cinaan hin shakkaa, cinaan hin callisee deema. Sodaa waan qabaniif muummicha ministeeraa muufachiisuu dhabuudhaaf aangoo irra turan eegsisuudhaaf callisanii ilaalaa jiran malee kun dongora akka ta'e. Kun muummicha ministeeraatiifis dongora akka ta'e. Oromoofis dongora akka ta'e. Ce'umsa kanaa fi siyaasa gaagama jiru kana keessallee miidhaa akka fidu I think namuu oduma beeku osoma beekan callisanii ilaalaa jiran. Ani immoo kana laaluu hin dandeenye. Kuni muummicha ministeeraatiifis ODP'fis Oromoofis Itoophiyaafis gaagama buusa jedheetan maxxansuudhaaf dirqama jechuudha. Fireenni ODP fi dhaabolee adaawayii sabummaa bu'uura godhatanii hundaanii dhaabicha keessatti hammatamanii jiranii akkasumas dhaaboleen deeggartoota paartii qeenxee kana jalatti ni hammatamu jedhamee jiru kun fuulduraaf maal ta'anii diigamu amma dhaaboleen kun immoo akkuma jirutti waan hubatti sana. No kana namni shakkii qabaachuun qabu hin diigama. Laali tumsi jira paartiin adda addaan hin ijaarama. Tumsa uummachuu danda'a. EPRDF tumsa. Alliance of Coalition kan jennuun. Madirak tumsa. EPP'n garuu marjii godha. Marjii gochuudhaaf walitti baquudhaaf jechuudha. Kan ifin jecha afaan Ingilizii marj. Afaan Amaaraa mawwaahad jedhu saniin baquu jedheen. Baquudhaaf akka seera biyya kanaattis akka hojmaata addunyaattis paartiileen EPRDF amma miseensa dhuunfaan qabu, miseensa nama dhuunfaan qabu. Miseensi EPRDF national parties warra jennuun ODP, ADP, TPLF, SEPDM kan jennu warra kibbaa kana. Paartiileen kun marjii haa godhamu gaa'ina procedure jiru, koreen hojii raawwachiiftu, koreen kan dhuunfaa isaanii akkasumas yaa'iin dhaabbilee kun walga'ee diiguu qaba jechuudha. Arrarraa kaasee ODP waan jedhamu hin jiraatu, ADP waan jedhamu hin jiraatu. Kanaaf fedhii keenyan walitti baay'ee dhaaba akkana jedhamu jaarreerra jechuu danda'udha qaban. Kana jechuun kana namni miseensonni ODP waliin jalaa wal dha'ee jiranatti fakkaata. EPP'n uumame jechuun ODP waan jedhamu hin jiraatu. Maali damee Oromiyaa, EPP damee Oromiyaa, EPP damee Beenishaangul jedhamu jiraachuu danda'a. Dhaabni of danda'e koree hojii raawwachiiftuu qabu, koree jiddu galeessaa qabu, yaa'ii mataasaa qabu hin jiraatu. Kana beekuu qaba. Merger means dissolution of member parties. Merger of member parties jechuun dissolution of member parties. Kana namni sirriitti hubachuu danda'udha qaba. Kuni ODP'dhaaf rakkoolee fiduu baay'ee qaba. Tokkoffaa fudhatama. ODP'n waggaa 25 duraatiif Oromoo biratti jibbamaa turte, harka ergamtuutti ilaalamaa turte. Garuu maqaa san qabattee turte. Uummata taas dhuftee uummataan kan fudhatamtee fi taayitaatti ba'uu kan dandeesse erga lammaan gara fuulduraa dhufee sabboonummaa Oromoo dhugeeffate
dongora garraatu dhiifama gaafate booddeedha. Waggaa lamaan kana keessatti waadaa galteeyyuu bakkaan hin geenye uummanni shakkiif gaafii irratti kaasaa jira. Yeroo kana keessatti ideoloojii falla sabboonummaa Oromoo ta'e keessattuu yeroo immoo finxaaleeyyiin Amaaraa duula guddaa Oromoo irratti banaa jiran kana keessatti maqaa ofirraa fuutee asxaa ofirraa fuutee gara biraatti gaafa makamte fudhatama qabdu san leeyitimeesii amma xiqqoo goota muraasa argatte kana hin dhabdi jechuudha. Tokko kana. Lammaffaan Oromoo keessatti waan dhiibamtuuf haga ammaatu beeki. Muummichi ministeeras ta'e ODP'n hamma takka upper hand kan godhachuu dandeesse humni Oromoo cimaan sabboonummaan Oromoo cimaan duuba waan jiruuf. Jarris kan jara sodaatanii muummicha ministeeras hamma tokko irraa jedhaniif qeerroon kun duuba akka jiruuf uummanni kun akka duuba jiru waan beektuuf sabboonummaan Oromoo gaasni taankarri isaa cimaa akka ta'e waan beekaniif. Gaafa ODP'n uf diigdee ideoloojii organizational principle Oromoo ittiin socho'aa jiru kan keessaa baate Oromiyaa fi Oromoo keessaa baati. Gaafa Oromoo keessaa baate taankaroo makiinaan irraa cite jechuudha. Yookiin immoo jeetti injiinni irraa cite jechuudha. Gaafas achitti kabajaa fi bargaining power jennuun sun yookiin immoo falmachuudhaaf dhiibbaa gochuudhaaf fudhatamni ishiin argattu xiqqaataa deemaa jechuudha. Maaliif TPLF kan OPDO caaltee yookiin immoo baadeen caaltee deemaa turteef militarii waan qabdu qofaaf miti. TPLF duubbeenis uummanni Tigraay cat godhee qabee deeggaraa ture. OPDO'n garuu uummanni deeggaraa hin turre. Kanaaf duubbeen silaafa waan ta'eef easily dhiibamuu dandeessi. Ammas gara fuulduraa dhiibamuu dandeessi. Kan biraa filannoodha. Waan tokko shakkii keessa seenuu hin qaban. ODP qofa osoo hin ta'in paartiileen sabaaf sablammoota cunqurfamoo keessaa bahan gara kanatti yoo kan makaman taate filannoo irratti rakkoo guddaatu isaan keessa seena. Maqaan Itoophiyaa kun warra ittiin identify ta'e qaba. Kanaaf filannoo keessa rakkoo seenan waan tokko gochuun barbaachisaadha. Yeroo sirna federaalizimii saboota irratti hundaa'e kabbaa irreessan dirree siyaasaa bantu liberalize gootu sabboonummaan akka malee ol doonfa. Sabboonummaa cuqqaalamee taa'ee bilchaataa ture santu danfa. Yeroo san keessatti saboonni mirga heera mootummaatiin kennamee fi qabatamaan dhoowwame san exercise godhuu barbaadu. Biyya kana keessatti har'a saboonni hundi sabboonummaan isaanii baay'ee cimee jira. Kan barbaadan kan qaban san dhabu eenyummaa isaaniitiin gurmaa'uu dhabuu osoo hin taane eenyummaa isaaniitiin gurmaahanii naannoo ofiitirratti sirriitti ofiin of bulchanii sadarkaa biyyaalessaatti immoo qooda isaanii malu guddifatanii jiraachuu barbaadu. Sidaamni akkas barbaada, Walaayitaan akkas barbaada, Somaaliin akkas barbaada. Kanaaf filannoo keessatti dhaaba mirga ofiin murchuu irratti sirriitti cimee deemu kan maqaa isaaniif eenyummaa isaanii leelisuu deeggaru jechuudha. ODP'nis paartileen kunis gudii ta'uuf deemu filannoo irratti yoo bifa kanaan deeman. Kanaaf filannoo irrattis fudhatama uummataa keessatti illee rakkoo guddaatu ishii mudachuu danda'a yaada jedhuun qaba. Tole gama kan biraatiin barruu kee irratti wanti hin arge gama seeraa yookaan heera biyyattiitiinis waan rakkoo qabu akka ta'edha kan itti kaafte. Mee qaawwi gama kanaan jiru maali? Adeemsa walitti baquu kana keessatti. Akkuma reefsiin jedhe walitti baqanii marji gochuudhaaf paartiilee qaban diiguu qabu. Dissolve godhuu qaban. Kuni piroosesa mataa isaa qaba. Akka seera biyya kanaatittis akka hojmaata biyya biroota biraatittis. Oromiyaa keessatti filannoo mo'atee kan mootummaa jaare OPDO kan maqaa jiraatee ODP ta'edha. Naannoo Amaaraatti baadeen adeepaadha. Amma yaa'iin koreen jiddu galeessaa ODP murteesse yaa'iin ODP gaafa murteesse ni dhaabni akkana jedhamnu arrarraa eegallee diigamne walitti baqnee reedhee gaafa booddee filannootti eegalee irraa dhaabni Oromiyaa bulchuudhaaf amaanaatti kenname sun hin jiru jechuudha. Sadarkaa Oromiyaatti. Seerummaa hin qabaatu jechuudha. Paartiidha. Kan mootummaa uumu namoonni adda addaa haa filamanii dhufan malee paartii sagalee wayyabaa qabaate heerri mootummaa Oromiyaas heerri mootummaa Itoophiyaas paartii mootummaa wayyabaa uummate yookiin immoo tumsa paartiilee walitti sagalee isaanii wayyaba ta'e mootummaa jaara. Gaafa paartiin sagalee wayyabaa qabu sun caffee Oromiyaa keessatti diigame mootummaan Oromiyaa diigamee jira jechuudha. Immediately waa lama godhuun dirqama ta'a. Heera mootummaa constitutional crisis uuma. Hooki snap election kan jennuun filannoo ariifachiisaa yeroo gabaabaa heeraan kaayame keessatti filannoo godhanii paartiin haareen sunis keessatti dorgomee paartiin birallee dorgomee mootummaa haaraa ijaaru yookaan immoo
mormitoonnii fi mootummaa walii galanii caretaker government yookiin immoo mootummaa amaanaa jaaranii hanga filannootti itti deemudha. Kuni haala gaaga'ama biyyi kun amma yeroo amma keessa jirutti rakkoo guddaadha uuma. Oromiyaa keessatti qofa miti. Sadarkaa federaalaatti maaltu ta'e? Oromiyaa dhaabni OPDO jedhamu mo'atee dhufe, Amaara dhaabni BADN, Tigraay TPLF mo'atee dhufet tokkichi isaanii Ihaadeeg jedhanii waa himan malee akka seerri isaan beekutti tokkichi isaanii mataa isaaniitiin majority ta'uu waan hin dandeenyeef tumsa waloo uumanit EPRDF means governing coalition. Tumsa bulchiinsati. Isaan walitti dhufee sagalee wayyabaa uummatee paarlaamaa keessa sadarkaa wayyabaatiin muummicha ministeeraa godhee egzikitiivii ijaaree biyya bulchuutti jira. Gaafa ODP'n diigame, gaafa ADP'n diigame paartiin haaraa ijaarame haga paartiin haaraan suni filannoodhaan legitimacy haaraa argatutti biyya bulchuu eegaluutitti sagalee wayyabaa argate jidduu sanitti ji'a sadii haataatu ji'a jaha filannoo godhamuuf isan jidduutti mootummaan ni jiru jechuudha. Kanaaf sadarkaa federaalaatti illee yookiin filannoo ariifachiisaa gochuun dirqama yookiin immoo caretaker government godhuun dirqama ta'a hanga filannoon regularly sun godhamutti. Kuni tokkoffaa xaxaa baay'ee qaba. Process baay'ee qaba. Filannoo ariifachiisaa goone yoo jenne booddee filannoo haaraa jiruun haala amma jiruun rakkisaa ta'a. Lammaffaa caretaker government yoo kan goonu taate paartilee walii galanii muummichi ministeeraas akka itti fufu paarlaamaan diigamee jechuudha akka itti fufu pirezidantii yoo kan murteessitu taate leemda government ta'a mootummaan isaa sun. Mootummaa akkamii ta'a? Waan hagammaa murtaa'e hojiitti raawwachiisuu malee waliigaltee tokko biyyoota alaa wajjin gochuu hin danda'u, murtii tokko dabarsuu hin danda'u, seerri haaraan bahuu hin danda'u jechuudha. Kun immoo aangoo egzikitiiviidhaa hojii raawwachiiftuudha kan muummichi ministeeraa baay'ee gadi buusa. Kanaaf an akka kiyyatti gama seeraatiin illee sirriitti itti ilaalamee waan deemamaa jiru natti fakkaatu. Seeraan wal qabatee dhimma yerooti. Filannoo itti aanuuf hin goone jedhanii murteessanii jiranii ji'a 8 hafe. Yeroo kana keessatti xaaxaa kana hunda keessa seenanii jeequmsa seeraaf siyaasa political and constitutional legal crisis kana keessa of galchuurra maloota adda addaa boodarra ibsuu dandeenyu waan kana jijjiiruudhaaf fooyyessuudhaaf isaan fayyadu irratti yoo fuulleffatan irratti wayyaa crisisii guddaadha hubanuu danda'a. Nama by the way paartileen hedduun kana haa godhaniif ta'anii isaan eegaa jiran. Akka amala isaaniitti nulloo doolaallee gaariidha garuu rakkoo saba keenyas biyya kanas rakkoo keessa waan geessuuf kan wayiwaachaa jirru jechuudha. Toleegaa amma adeemsa kanaan wal qabatee akkuma jalqaba irrattis eeruudhaaf yaalee adeemsonni garaagaraan yookaan miirri garaagaraan mul'ataa jira gama dhaabolee adda wayitiin TPLF ejjennoo cimaadhaan waan kana dura kan dhaabbatu ta'uu isaadha ibsa tibbana baaseen kan inni beeksise. Gama kan biraatiin ODP'n koreen giddu galeessaa ODP yaa'ii irra jira jedhamaa jira. Mee carraan paartiin qeenxee kun dhugoomu yookaan Itoophiyaa Biltsiginnaa paartii wanti jedhamu kun carraan inni dhugoomuuf qabu hagami? Carraan dhugoomu ittiin deebi'a. TPLF maaliif mormiti kan jedhu sababa ishiin dubbachaa jirtuu fi shawaa keessaatu jira. Sababni keessaa of course jijjiiramni kun kan miidhe keessaa amma tokko isaanii muummicha ministeeraa wajjin wal dhibdee cimaadha qabu. Kanaaf hiree kanaan mormuu barbaaddi. Lammaffaa immoo marjariin kun humna ishiitis xiqqeessee walabummaa isiin naannoo isii irratti qabdullee hin xiqqeessa. Kanaaf kan mormitu. Garuu dibeet yookiin immoo mormii kana mo'ataa jirti. Injifataa jirti. Kana namni amanuu danda'u qaba. TPLF uummanni tufee ture. Sirna federaalizimii kijibaa ijaartee irratti deemaa turte. Amma shakkii adeemsi muummicha ministeeraatii fi adeemsi waliigala biyya keessa jiru gara sirna jiddugaleessaa sirna fiudaalaa kaleessatitti sirna mirga sabaaf sablammoonni ofiin of bulchuu san shakkii keessa galchaa waan jiruuf akka shaampiyoonaa mirga sabaaf sablammootaatiif federaalizimiitti of dhiyeessuu eegaltee jirti. Gurri baay'eelleen dhaggeeffataa jira. Gurri baay'eelleen dhaggeeffataa. Tokkoffaa Tigraay keessatti dhaggeeffatamaa jirti. Tigraay keessatti akkamitti kan dhiyeessaa jirtu? Okay, kaleessa balleessinee tolchine har'a garuu wanni deemamaa jiru walabummaa dhaaba keessanii fuudhanii walabummaa naannoo walabummaa autonomii naannoo keessaniitti irraa fuudhanii akka kaleessaatitti biyya afaan tokko sagalee tokko maalii tokko sirna jiddugaleessaa sirna ofiin of bulchuu sabootaa sun haqree
ormaan buluu jalatti nu deebisuu deeman kan jedhu kun uummata Tigraay biratti sirriitti rezoneet godhaa jira. San bira darbee uummata kibbaa birattis gurra argataa jira. Oromoo keessattis gurra argataa jira. Humnoonni sabaaf falmachaa turan baay'een isaanii hamma fedhanis TPLF yoo kan jibban taate yaadni ishii sirriidha kan jedhu keessa seenaa jiran jechuudha. Kana sirriitti of eeggannoo guddaa deemuun barbaachisaadha. Callisuma TPLF waan taate callisee dismiss gochuun miti. Yaanni yeroo tokko irra deddeebi'ee TPLF dubbatti asiin dubbatamaa eenyutu dantaa kiyya eenyutu ejjennoo kiyya ilaalcha kiyya eenyu calaqqisa kan jedhu gara baay'ee seenaa jira. Amma gara kibbaatti maqaa dha'uun barbaadu malee gartuuleen baay'een gurri isaanii Finfinnee dhiisee Maqalee dhaggeeffachuu eegalee jira jechuudha. Kana beeku isaan. Kanaaf amma ibsa isaan baasan san carefully yoo ilaalte akka waardiyyaa mirga sabootaatii fi akka waardiyyaa ofiin of bulchuutti of odeessaa kan jiranii faallaa isaaniitti yaadni dhiyaatu immoo kan mirga sabootaa diigu kan mirga ofiin of bulchuu autonomii naannolee hir'isu ta'ee waan mul'ateef lamaan keessaa kam dhaggeeffataa kan jiru hubachuun barbaachisaa ta'an natti fakkaata. Milkaa'uudhaaf hireen inni qabu hagam tokko kan jedhu sagalee wayyamaa argachuu danda'a. Deeggarsa guutuun argatu. Namoonni baay'een mormuu dhabuu danda'an. ODP keessattis Baadeen keessattis mormuu dhabuu danda'an. Sagalee wayyamaa argachuu danda'a. Garuu ODP bakka lamatti ishii qooda. Paartilee hunda isaanii bakka lamatti isaan qooda ammatti in short term paartilee kana in qooda. In long term paartileen hundumti isaanii naannolee isaanii keessattuu filannoo naannolee irratti in mo'amu. Zawwa hatuuf illee hireen baay'ee laafadha. Tokkoffaa saba noobilitiin ijji dachiisanii garana jiraata. Lammaffaa filannoo tokko hatuun waan laafaa miti. Kaarotanisti kan jennuun faayidaa fi humna barbaachisa. Humni paartii biyya bulchuu hatuudhaaf bituudhaaf baay'ee laafaa waan jiruuf rakkoo keessa isaan galchaa jechuudha. Kanaaf ammatti paartii san akkuma godhanii dhaabuu danda'u. Constitutional crisis keessa akkamitti bahan kan hin barruu keessa keenya dhimmi bakka bu'ummaatu rakkoo guddaa kanaa isaanitti uuma. Amma kan jedhan sagaliin kan turan proportional goonaa jedhan. Oromoon meeqa ta'etti Amaarri meeqa ta'a. Amaarri Oromoo gad sagalee meeqa gadi bu'eet kan fudhachuudhaaf deemu. Oromoon meeqa kan fudhatu. Somaaleenoo eenyu gad fudhata. Proportionality irratti dhimma guddaa falmaa guddaa yeroo dheeraatti fudhatuuf ta'a. Waanuma kanaa dhugoomsuudhaaf sanboora gara filannootti deemuurraaf sanboora biyya bulchuu irratti dibeetiin hagammaa awwaalamee deemu kun wal falmiin atakaaruun hagammaa ukkaanfamee deemu kun gaafa dhoo'e paartichi amma EPRDF rakkoo keessaa qabeetta miti gaafa san rakkoo guddaadha. Odoo paartichi kun miilaan hin deemin jilbiibitti gad deebi'uu danda'a jechuudha. Kanaaf theoretically sagalee namni waan baasee qofaaf itti fiiguun hin barbaachisu. Practically qabatamatti paartii kana dhugoomsanii deemuudhaaf haalli qabatamaa diinagdee siyaasaa security biyya kanaa yeroo ammaatitti ni hayyama kan jedhu itti yaaduu danda'udha. Yeroo hedduu namoonni hedduun kan dubbataa jiru jira. Cehumsa keessatti humna walitti sassaabu malee humna bittinsuun hin barbaachisu. Taayitaan qabatameera taayitaa qabattee power consolidation kan jennu jira. Consolidationii keessatti humna walitti sassaabaatti kan deemuu qabdu. Humna jijjiiramaa kana itti gaafatamummaan kan kenname ODP'dhaaf. ODP jidduu tiim lammaan jira. Tiim lammaa irratti ODP jira. ODP'tti aansee Oromoo jira. Oromootti aansee Hawaasa Lammoota jira. Kan silaa ta'uu qabu tiim lammaa san bal'isanii ODP kana bal'isanii humna Oromoo cima kooritti kaayanii sabaaf sablammoota ofitti hammachuu mormitoota ofitti hammatanii deemuutu barbaachisa. Haalli amma deemaa jirru tiim lammaa split godha. The core of core askwaarii fi killee keessa keelloo sana adda qoodaa jira jechuudha. Okay? Oromoo saddaan qooda. Kuni waan laafa miti. Waan 75 kasaaraa guddaa nutti uumedha. 91 abaa'oo keessa rakkoo guddaa nutti uume 91 hanga bara dhiyootitti addaan nu qoodee kan humna keenya laaffisedha. Ammallee humna keenya laaffisa. Humni keenya adda harcee adda baqaqee jechuun ce'umsi kunis nurratti waan hirkatu addaan baqaqa. Sabaaf sablammoonni sin dhodhoo. Kuni ce'umsa kana gufachiisuudhaaf karoora muummichi ministeeraas itti gaafatamummaa imaanaa itti kennames kan jalaa hanqisuudha. Kanaaf theoretically paarticha dhaabuudhaaf yoo kan milkaa'an taates paartichi itti gaafatamummaa tokkoffaa milkaa'ee deemuudhaaf gaagama keessoo waan kana uumuu irratti
dhufu san keessa of baraaree milkaa'uun isaa baay'ee na shakkisiisa. Tole gaaffii koo gara gola buuttee fidaan jira kan sitti dheeresses naaf gala egaa gara mata dureedhuma barruu keetiittanii ce'aati. Maalis ta'u maal murtoon Adawaawii keessatti murtaa'u biyya kanas hawaasa kanas ga'uun isaa hin oolu. Adawaawii walitti baksumoo diimokiraatessuutu fala ta'aa waan jedhuun achumaan ergaan uummataaf dabarsuu barbaaddisu yoo jiraate nuuf dhaamiiti marii keenya goolamne. Dhimma sabaa-sablammoota tokko kaasuun achirratti kan hin kaasee jira. Ammatti hubachuu fi hubachuu dhabuun waan saba adda addaatiif akka waan deeggaranii fakkeessan malee shakkii guddaa jira keessattuu sabaa-sablammoonni shanan saba jechuun naannoleen shanan komiin isaan yeroo dheeraadhaaf qaban biyya kan waliin bulchaa osoo jirru warra paartii biyya bulchuurraa dhiibamne moggatti dhiibamnedha. Gaafiin sabaa-sablammoonni biyya kanaa qaban lama. Naannoo isaan irratti awutonomii dhugaa mirgaaf aangoo ofiin of bulchuu kan dhugaa argachuu barbaadu. Jiddugaleessa irratti Itoophiyaa bulchuudhaaf qooda isaaniin malu fair representation, fair share rule argachuudha barbaadu. Paartiin kun san bakka hin buusuuf. Paartiin jiddugaleessawaa ta'e deebiin amma warri ODP kennan tokko jira. Paartiin jiddugaleessawaa ta'u malee sirni federaalaa itti hafuufu. Tiyooraatikaalii sirni federaalaa itti fufa. Paartiif immoo mootummaa adda baafnaa jedhan soba. Biyya akka Itoophiyaa ce'umsarra jirtu dhiisi dimokiraasii tasgabbaa'e. Established democracy jennu keessattuu paartiin mootummaa dhibbatti adda baasuu hin dandeessu. Paartiin jiddugaleessummaa ta'e biyyattii gara jiddugaleessawaatti centralized rule unitary state'itti dhiibuun isaa waan hin oolle. San qofaa miti. Paartiin naannolee kuni hoggansa mataasaa, caasaa mataasaa, autonomii walabummaa mataasaa yoo hin qabaatin naannoo san walabummaadhaan bulcha jechuun soba. Paartii kana jalatti practically yeroo hunda Oromootu hoogganaa Abiyyiitu hoogganaa jennee ilaaluu hin qabnu. Waan siyaasaa fi waan rabbi hin beekamtu irratti gara akka deemu waan hin beekamneef paartiin jiddugaleessawaa ta'e keessattuu kan nam tokko irratti hundaa'u kuni mirga wabii ofiin of bulchuu naannolee yeroo dheeraadhaaf marginalize godhanii dhiibbaman kanallee hin hir'isa. Hiree isaan jiddugaleessatti qabanillee jala hir'isa. Kanaaf har'atti waan deeggaranaa fakkaatanii malee xiqqoo turraan komiitti ka'u. Keessattuu Oromoo irratti komii kaasu. Kana sirriitti of eeguu danda'uu qabna. Biyya kana keessatti nu kan beekamu humnoonni siyaasaa Oromoo kan beekaman mirga sabaaf sablammootaa deeggaruudhaan walqixxummaa sabaaf sablammootaan qabsaa'anii ofiif dabarsanii warra kaaniifis dabarsuudhaan kan beekaman. Vanguard guardian of federalism ta'uudhaan kan beekamu. Hamma garuu yaadni gama keenyaa dhufu kun bulchiinsa jiddugaleessaa kan walabummaa paartilee naannoo diigu eenyummaa isaaniitiin akka hin gurmoofne godhu kanaan yoo dhufnu shakkii irra seenu. Maal nuun jechaa jiru sitti fakkaate? Maal nuun jedhu sitti fakkaate? Edaa Oromoonis akkuma jara kaaniti. Haguma aangoo qabatuuf maqaa walqixxummaa sabootaatiin kakataa ture malee har'a aangoo qabannaan akkuma warra kaleessa waliin nu cunqursaa ture isaanillee taraa isaaniitu nu cunqursuu barbaadu kan jedhu komiin ka'uun isaan oolamu jechuudha. Paartileen amma kana keessa seenan kaasuu dhabuu danda'u. Paartiin mormituu kana jennaan uummata biraa deeggarsa guddaadha argata. Naannoo Somaaleen sitti hima. Saafi wal dorgomsiifnaan namni yeroo hunda saada deeggara. Somaalee paartiin maqaa Somaalee qabu paartiin maqaa Itoophiyaa qabu wal dorgomnaan abadan Somaalee filata namni. Oromiyaa keessatti illee viidiyoo wal dorgomsiifnaan namni oodha kan filatu. Keessattuu immoo maqaan siyaasa Oromoo hin miidhama. Abdii nurraa qabanii fi confidence nurraa qabaachaa turan san hir'i isaati kan deemu. Kanaaf ana akka kiyyatti dantaa keenyas akka eegne humna keenya hin laaffisa addaan nu qooda. Abdiif waadaa sabootaa galleessanis hin haphisa. Saboota ollaa keenyanis walitti nu buusa. Shaampiyoonaa federaalizimii yeroo dheeraaf taanee san nu harkaa bahee already harka TPLF galaa jira. Lama dhabna beekta. Maal taane sana fakkaata? Shaampiyoona sabaaf sablammootaa turre mirga sablammootaa turre san TPLFif dabarsinee kennina. Itoophiyaa jennee namni nurraa bitu hin jiru. Sabaaf sablammoonni nurraa bitanii warri Amaaraas nurraa bitu. Itoophiyaa biraandii jedhu. Mee waggaa tokko walakkaa kana laali. Namni haammaa biyya Itoophiyaa faarsee jira. Oromoo biratti gadi seenaan jirtu. Jarri saamanee fudhataan jiru. Mataa Itoophiyaatiin siyaasaa keenya gaggeeffachuu hin dandeenyu. Maqaa sabaaf sablammootaanis hin dandeenyu. Gara lachuu argimanti dibeeti lachuu tokko Amaaraaf hafa
tokko Tigreef afaan jidduutti hafnaa jechuudha. Kanaaf nuun fayyadu. The risk is just too much, reward is too little. Kanaaf koreen jiddu galeessatis I think kanarratti sirriitti irratti mari'achuu miira tasgabbaa'een callisanii jarjara hawwiin siyaasni hawwiidhaan hin ta'u. Siyaasni mul'ata waan qabaatte qofaaf hin ta'u. Details is very important. Haala qabatamaa biyya kana historical forces waan jennu jira waan sagal keessaa 7 biyya kanatti wal gahaadha. Sabboonummaan garaagarummaan seenaa irratti jiru, teknooloojiin, hiyyummaan, dantaan saboo biyyoota naannoo kana hundi irratti wal gahee jira. Yeroo kana keessatti yeroo yaada untested ta'e madaalamee hojiirra oolin itti test gootu miti. Yeroo waan qabdu jabeeffachaa suuta irratti dabalachaa deemtudha malee yeroo adventurous taate theory adda addaa itti test godhuudhaaf deemtu miti. Ultimately wanni kun akka milkaa'u biyyi kun gara fuuldura deeta ba'aa guddaan nurra jira. Manni moo'ee waadhuuf maali? Ba'aa guddaan nurra jira. Keeniyaa irraa dhufee madeen gadda. Biyyoonni ollaa hundi waggaa darbe Keeniyaan ture akkuma biyyaan gorra dhufeen. Arras dhaqee ilaaleera. Abdiin gaafa sun duraa qaban arra laafataa jira. Maal irratti hundaa'e? Oromoon wal quban qabdu. Oromoon waliin deemaan jirtu. Saboota kaanis qabattee deemaan jirtu. Kan jedhuuf shakkii jira. Wanti hubatamuu qaba. This is historical shift biyya kanatti. Waggaa 150 aangoon kaaba ture. Amma gara kibbaatti dhufee jira. Oromoo jiddu galeessa godhatee saba sablammoota kaan. Kana consolidate. Ultimately humna haaraa kana consolidate godhanii deemuun fedhiif dantaa ummata cimsuu irratti gaafata. Dura tokkummaa Oromoo, cimina Oromoo, cimaa jidduutti uumanii naannoo isaatti immoo saba sablammoota akka cimsan. Ani fala jedhee kan hin kaa'u. Fala jedhee gorsi ani kennu experimentiin gara fuuldura akka yaadatti haa ta'u haa gabbatu probably waggaa 1-2 dura boodatti deemamuu danda'a. Akka yaadatti haa ta'u haa bilchaatu asirritti haa bilchaatu. Hin bilchaanne hojiitti kuraaf gahaa miti. San caalaa maalaa goonu? Dura tokkummaa Oromoo haa cimsinu. Filannoo irratti haa fuulleeffannu. Paartiin Oromoo jiran marii gaaddiseelatti amma eegalan kana sirriitti haa bilcheessan. Oromiyaa keessatti filannoo irratti fuulleeffachuu gaafata. Filannoon kun nagaan yoo gaggeeffame Oromiyaanis ce'uudhaaf Itoophiyaanis ce'uudhaaf hiree qabdi. Nagaan gaggeeffamuun garuu hawwiidhaan hin ta'u. Political agreement waliigalteedha gaafata. Kunis akkami? Waa lama jira beektaa. Ce'umsa keessatti rakkoo lama yeroo hunda nu mudata. Tokko warri aangoo irra jiru aangoo dhabnaa qofa miti kan sodaatu. Aangoo dhabnee lafatti rirriitamne dha sodaata. Haaloo bahamne dha sodaata. Insecurity qaba. Warri mormituu immoo aangootti bahuu dhoorgamnaa qofa osoo hin ta'in aangootti yaallee yookaan kufnu taate inni dhabnaa hin rirriitamne dha sodaata. Wal shakkii insecurity gama lamaan jiru kana suspicion jiru kanatu filannoo duraa fi filannoo booda jeequmsatti nama galcha. Oromiyaa keessatti immoo filannoo irratti jeequmsi uumamnaan sadarkaa Itoophiyaattis wanni kun bakka gahuu hin danda'u. Kanarra maali wanni godhuu qabnu? Paartileen keenya kun walii haa galfamu. Oromiyaa irratti ammumarraa walii galanii hundumtu qooda haa fudhatu. Power sharing kan jennuun. Filannoon kun kan tokko mo'atee tokko mo'amu. Absolute winners, absolute losers jedhu akka uumne kan hundinuu keessaa argachuu danda'an negotiate garan paartii 4tu jira. Afran kun negotiate godhanii filannoo paakted yookiin immoo negotiated jedhamu. Competitive election Oromiyaa keessatti ta'uu hin danda'u amma. Haalli silaa barbaachisaa waggaa tokkoof walakkaa hojjetamuu qabu. Waa hin hojjetamneef the only option we have right now is negotiated election seenuudha. Sadarkaa Oromiyaatti akkasaa goonu. Aangoo Oromiyaa irra jiru, caffee irra jiru, hojii raawwachiiftuu Oromiyaa irra jirus addaan haa hiratan. Namoonni keenya beekamaan buleeyyiin siyaasaa keessa jiran kun paarlaamaa haa seenan. Paarlaamaa irratti walii galanii qaadhimamaa tokko qabatanii haa seenan. Federaalatti qaadhimamaa tokko ajandaa tokko qabatanii haa seenan. Oromiyaa irratti addaan haa qoodan. Keessattuu warra dargaggeeyyii garasitti haa seenu. Oromiyaa irratti kana goona. Naannolee nuun fira ta'an hunda keessatti yaada kana haa cimsinu. Paartileen mormitootaa fi paartileen biyya bulchaa jiran wal hubatanii aangoo haa qooddatan naannoo isaaniitti. Paarlaamaa wal ta'anii haa dhufan. Easily akka nama sheellagaa jirutti barcuma 350 federaalatti qabannee dhufuu dandeenya. Oromiyaa irraa 880 naannolee nuun fira ta'an irraa qabanne jijjiirama imaammataa fi heeraa barbaachisaa ta'e sadarkaa federaalattis sadarkaa naannoottis godhuu dandeenya. San booda yaadota haaraa experiment godhuu dandeenya. Ce'umsa keessatti yaada haaraa
sammuu keenya firooma keenya addaan qoqqoodoo kan goonu taate ce'umsa kanas gufaachiifna biyya kanas gara gaagaa hamaatitti galchuu dandeenya. Hariiroo TPLF wajji qabnus of eeggannoon deemuun barbaachisaadha. TPLF waan kana fudhattu. Yoo kan hin fudhanne taate wanni TPLF fi mootummaa federaalaa walitti hidhee jiru Ihaadeg keessa jarri bahee jechuun keessattuu immoo hubannoo cimaa amma deeman kanaan bakka yaanni isaan qaban kun uummata Tigraay biratti fudhatama qabuu fi even bakka sanii alatti qabu kana keessatti yoo kan deeman taate gara wal waraansaatti seenna. Wal waraansi immoo isaanii wanni wal lolluuf naagalaan jiru amma TPLF wajjin dhugaan siin jedha. Maaliif lola kaleessa irra deebinee wanni lolluuf hin jiru. Musa'aa miti kalala dhoofnuuf. Bakka kaleessa wal lollee jirraa mo'amanii qe'ee isaanitti galaniiran. Kanaaf akka naannoo tokkootitti autonomiin isaanii eegame isaanis sirna federaalaa akka eegan godhanii deemudha. Yoo kan bahanis taate akka naannoo osoo hin ta'in proportional representation EPRDF akkuma reefu siin jetti paartileen afranis paartilee shananis fidanii paartileen kun hundi proportionally akka baay'ina naannoo irraa dhufaniitti qoodni kaayamee fi haaseenu. Saniin fudhadhuu TPLF yoo jettee yoo baate uummata ofii biratti illee tufamti saba biraatti illee tufamti. Kanaaf hariiroo isaa wajjin qabnus of eeggachaa deemu. An gama hedduudhaan TPLF koalishinii kana keessaa baasuun biyya kanaaf gaaga'ama qaba jedheetiin yaada. Kanaaf jaras baasuun hin barbaachisu. Oromoos qoqqooduun hin barbaachisu, TPLFis baasuun hin barbaachisu. Hundumtuu sirna hundumtuu akka qooda isaatti keessatti hirmaatu jaarree yoo deemne irra bu'aa qaba. Yaada jedhuun qaba kanarratti uummanni keenyas jabaatee dhiibbaa godhuudha. Yoo immoo didamee gatti deemamu taate maaltu godhamuu qaba kan jedhamu yoo itti aanan keessa mari'achaa deemna. Tola gaaffii koo xumuraansi gaafadhee asumaan goola ba'anii gamtaan yookaan gaaddisni hooggansa Oromoo namatti abdatee jiru maalirra jira? Kana irratti yaada jiru naaf ibsitii hin xumurra. Ani fasiliteetar haala mijeessaadha malee hooggansa san keessa hin jiru. Hojii hedduudha kan hojjechaa jiran. Sadarkaa hooggansatti dhaabbileen hayyuu dureeleen dhaabbilee kan keessa jiran jira. San jalatti immoo warri waan kana raawwachiisu kan keessa jiran jira. Hooggansan bolammaatu hooggana. Itti aansee san jalatti namoonni baay'een namoonni paartilee hundarraan tokko kan keessa jiran kan hojii kana hojiitti hiiku. Hojii baay'ee hojjetaa jira akka jiran nan beeka. Mootummaa naannoo Oromiyaa irraas mootummaa bakka bu'ee obbo Shimallis keessa jira. Gorsitoonnis hangafoonni warra akka Galaasaa, obbo Leencoo fa'aa, obbo Diimaa fa'aa keessa jiranii naaf abarraanis gorsaa jirra. Hojii gaariitu hojjetamaa jira. Karoorri lafa kaa'amee irratti deemamaa jira. Akkuma agartuu ODPnis biizii waan ta'eef warri kunis biizii waan ta'aniif walitti hin deddeebine malee hojiin ittiin hojjetamaa jira. Jala jalaa immoo ibsa kennuu qabu. Keessattuu ajandaa gurguddaa lamaan qabatanii deeman. Ajandaa nagaa buusuutii fi ajandaa filannoo irratti hojjechuu irratti cimsanii deemuu qabani. Isinis gaafii kana cimsaa bakka argitanii jira gaafadhaa dhiibbaa godhaa uummannis dhiibbaa godhuu danda'uu qaba. Falli Oromoo san inni sitti himani. Falli Oromoo san cimsanii deemuudha. Wal hubannaa uumu tokkummaa ogeeyyan dhaaba tokkotti hamakamanii osoo hin ta'in wal hubannaadhaan nageenyi Oromiyaas misoomni Oromiyaas kan waloo keenyati faayidaa kan irraa argatu nu hunda kan miidhamu nu hunda kanaafuu itti gaafatamummaa waloo qabna kan jedhu san qabatanii deemuun gaariidha. Hanga ammatti waan nama abdachiisu jira gara fuulduraas cimanii deemuu qabu jedheen yaada. Jawaara yeroo bal'aanuuf qooddeef guddaa galatoomi siin jennaa marii keenyas kanuma irratti goola buuf filanna. Galatoomateessa. Hayya daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad waliin taasifne kan hanga yoonaa daawwattanii turtanii ani yoon ingidaa akkasumas gama gummaa kaameraatiin Naasir Obboo fi Yoomiis Gonfaa marii keenya bifa qabsiisuun immoo Dajanee Guutamaa nu waliin tureera. Waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee OMN biroo waliin yeroo gaarii isin hawwina.